Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مكروا مكر الله والله خير الماكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome all the people present in this Putra Mosque. jalqaba irratti warra as masjida Puturaa kan bulchiinsa kaan gaara kana keessatti argamtanii fi warroota miliyoonaan lakkaa'aman kan Peace TV Network irratti Peace TV English, Peace TV Urdu, Peace TV Bangaalaa fi Peace TV afaan Chaayinaa irratti nu daawwattanii fi warroota miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Facebook, YouTube fi Al-Hidaaya platform irratti nu hordofan hundaan nagaya islaamaa tan taate. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jechaa baga nagayaan dhuftaniin isinin jechuu barbaada. May peace, mercy and blessings nagaya rahmataa fi barakaan rabbii ol aanee isin hundarratti haa jiraattu. Turtii waggaa lamaatiin booda gara Peerlis deebi'ee dhufuun kiyyaa anaaf kabajaa fi gammachuudha. Bara 2017, 2018 fi 2019 yeroo hedduu dhufee ture. Sababaa weerara dhibee COVID-19 kanaaf jecha bara 2020 fi bara 2021tti haasawa tokkollee godheen beeku. Sagantaaleen tiyeetan karroofamanii turan cufti gariin haqamanii gariin ammoo yeroo birootti dabarfamanii jiran. Alhamdulillah jalqaba bara haarayaa kana bara 2022 kanarratti yaamicha hedduun naaf dhihaate jiraatus alhamdulillah eega weerarri dhibee kun hamma murtaawee hir'ateen booda kun haasawa kiyya kan jalqabaati. Ummata Peerlis wajji deebi'ee wal arguun anaaf gammachuudha. Peerlis mana kiyya kan lammadaa taatee jirti natti fakkaata. Guyyoota 9 dura muftii Peerlis kan ta'e Daatoo Muhammad Asirii Zeenal Caabidiin rabbi isa haa tiisu mata dureen haasawa irra taasisu irratti naan mareetuudhaaf natti bilbile. Innis mata duree Zaakir Naayik jireenyaa fi seenaa kiyya jedhu naaf dhiheesse. Jalqaba irratti fudhatuun natti ulfaatee ture. Sababni isaatis kiyyoo shayxaanaa keessa bu'uu waan hin sodaadhuufi. Akka hundi keessan beeytanitti badii gurguddoo islaama keessatti beekaman keessaa tokko riyaa'a yookiin boona iftuuluudha. Shayxaanni ammoo addatti warroota milkaawanii fi rabbitti dhihaatan irratti xiyyeeffata. Kanaafuu nuti warri daa'ii kiyyoo shayxaanaa keessatti akkan kufneef if eeggannoo godhuu qabna. Annama waa'ee ifii if dhaadaa odeysee kiyyoo kana keessatti kufu ta'uun barbaadu. Haa ta'u malee Dr. Maazaan maqaa gabaabaa muftiin itti yaamamu. Maashaa Allah hayyuu beekumsa qabu. Hedduu natti dhihaata. Kaayyoon sagantaa tanaa hawaasa muslimaa dargaggootaa fi namoota birootis dammeessuu fi gara rabbii akka dhihaatan godhuu akka ta'e naaf ibse. Anis yaada isaatiin waliif gale. Kun ammoo mudannoo bara 2015 Khawwayta Abdulaziz Xureefi irraa gorsa fudhachuuf itti dhaqee na mudate na yaadachiise. Akkaan ayyaadutti hayyoota islaamaa ammaan tana lubbuun jiran keessaa akka kiyyaatti caalimni guddaan islaamaa ammaan tana lubbuudhaan jiru Sheekh Abdulaziz Xureefiiti. Hedduu natti dhihaata. An gorsa isaa hedduun qaba. Dhaabbata Maakenzii yaamurraayis gorsa ni fudhanna. Isin keessa namni meeqa waa'ee Maakenzii kanaa akka beeku an hin beeku. Akka addunyaatti dhaabbanni kun gorsa kan nurratti dhaabbata akkaan maqaa jabaa qabu. Dhaabbanni kun biyyoota addunyaa hedduu keessatti dameewwan garaagaraa qaba. Gorsitoonni kiyya hundi da'awaan kee akka babal'atu yoo barbaadde waa'ee kee ibsa gabaabaa qopheessuu qabdaa naan ja'an. Kitaaba waa'ee kee dubbatu qopheessi. Mata dureenis Dr. Zaakir Naayik ibsa gabaabaa jedhu akka ta'u naaf dhiyeessan. Awwaan kana fudhatuun natti ulfaate. Isaan gama beeksisaa fi gabaarratti ogeeyyii jajjaboodha. Isaan dalagaa isaanii dalagutti jiran. Ani garuu fudhachuun natti ulfaate. Kitaabni kun hojjettoota kiyyaan hojjetamee wayita xumuramu. Alhamdulillah thumma alhamdulillah akkaan gaarii ta'ee qophaa'e. Qolli isaa kan duubaa jabaadha. Waraqaan isaa akkaan gaariidha. Akkaataan itti maxxanfames bareeda. Waan addaatu qophaa'e. Haa ta'u malee ani nin sodaadhe. Jireenya kiyya keessatti rabbi gabbaruudhaan sawaaba xiqqollee taatu kan walitti qabadhe. If jalaa balleessuun mala je'ee yaadee nama tokkotti illee kan nuu sodaadhe. Wayitaan Sheekh Abdulaziz Xureefii bira dhaqu dhaabbata gorsaa Maakenzii jedhamurraa gorsa kanaatu naaf kenname je'eetiin itti hime. Kitaaba kana nama tokkotti illee kennuu qalbiin nan jaalanneen je'een maaliif je'ee na gaafate. Anis kiyyoo boonaa na arkaa fi iftuulummaa keessatti kufuu sodaadheeti je'eetiin deebiseef. Sheekh Abdulaziz Xureefii ajriitu na jalaa baduu danda'a jettee sodaachuun keetuu akka ati boona hin qabne garsiisaa naan jedhe. Kun tokkoffaadha.
kitaaba kana namatti kennuun sitti toluu dhabee sodaachuun keetuu boona yookiin iftuulummaaf dalagaa akkan jirre garsiisaa naan jedhe. Lammaffaa irratti gorsii isaan siif kennan kaayyoon isaa maaliif jedhee na gaafate. Anis akka sosochiin tiyyatan dacwaa dabaltee namoonni beekanii waa'ee dalagaa tiyyaa hubatanii gargaarsiis dabalee namoota hedduu bira akka dhaqqabu yaadameetiin jedheen. Kitaabni sun milkiiwwan an harkadhe hedduu of keessaa qaba. Badhaasni harkadhees hundi keessatti ibsama. Suuraawwan bulchitoota biyyaa fi culamaa'ii gurguddoo waliin ka'eetu keessa jira. Kitaabni kun akkaan bareedaa waan ta'eef hin sodaadhe. Eega Sheekh Abdulaziz Xureef irraa gorsa fudheen booda garuu xiqqoo tasgabbaawe. Ta'us kitaaba kana ummataaf ifan godhu je'eetiin murteesse. Namoota muraasa kan dacwaa irratti hirmaatanii fi namoota kitaaba kanarraa ni fayyadaman je'ee yaade qofaafin harkatti kenne. Guyyaa 9 dura muftiin Peerlis Dr. Maazaan warri isa jaalatu maqaa kanaan isa yaaman. Xikmaa wal fakkaataa qabatee natti dhufe. Kaayyoon isaa na arkaadhaa miti. Yeroo hedduu namoonni milkaa'an seenaa isaanii ni himan. Kanaaf jecha wanni sun ni dhabama. Ati ammoo arraba keetiin wayita dubbattu. Haalli kee hedduun hawaasa muslimaa ni dammeessa. Haasawa kee keessaa kilippiiwwan gabaabaa daqiiqaa 5, 4, 3 murree irraa qopheessina. Haasawa guutuurraa viidiyoo gabaabaa baasna. Sun hawaasa muslimaa addunyaa guutuu keessa jiran ni dammeessaa naan jedhe. Anis muftii seenaa tiyya haasawuu yoon barbaade yoo xiqqaate sa'aa 2 na barbaachisaan je'een. Innis rakkoon qabuu naan jedhe. Booda irratti yaada inni naaf dhiheesseen walii gale. Haasawniin irra taasisu Zaakir Naayik jireenyaa fi seenaa kiyya cabaquurraa kaasee daa'ii beekamaa ta'uu akkasumas hijiraa Indiyaarraa gara Maaleejiyaa kan jedhu ta'a. Booda irratti maal haasawuun qaba je'ee wayitaan taa'ee yaada walitti qabu. Sa'aa 2 keessatti waa'ee kiyyaa haasawee fixuu akkaan hin dandeenye hubadhe. Yoo xiqqaate sa'aa 5 na barbaachisa. Hoggaan sirritti itti yaadu garuu lakkii sa'aa 10 na barbaachisaan jedhe. Ammaas yoon sirritti itti yaadu sa'aa 20 na barbaachisaan jedhe. Itti aansuun lakkii kun waan danda'amu miti. Yoo xiqqaate sa'aa 25 na barbaachisaan jedhe. Dhugaa dubbachuuf an sa'aa 25 walitti dhaabee haasawuu hin danda'u. Amma waan hin godhuu wallaale. Waa'ee jireenya kiyyaa fi seenaa tiyyaa akkamittiin sa'a 2 keessatti haasawee fixa. Kanaafuu wannin an amma haasawuudhaaf deemu gubbaa isaa tuttuquu qofa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Garuu waan hin murteesseen qaba. Inshaa Allah ji'oota muraasa as deeman keessatti istiidiyoo tiyya keessatti haasawu walitti fufaanin godha. Tarii haasawni sun sa'aa 25 ol ta'uu mala. Waan Dr. Maazaan barbaadu hamma murtaawees taatu isaaf guutuudhaaf yaala. Haasawa sanirraa viidiyoolee gaggabaabaa ni qopheessina. Haasawni sun sa'aa 25 yookiin sanii ol ta'a. Akka seenaan takkallee lafatti nafne goona. Yeroo hedduu wanni akkanaa akka dargaggoota kakaasuun hin beeka. Sababni isaa waa'ee daa'iitiin wal qabatee arrantan ilaalcha lamaatu jira. Iddoon an irraa dhufe Indiyaatti daa'ii jechuun miskiina jechuudha. Hiyyeessa humaan qabne. Nama waa'ee beekumsa addunyaa humaan beeyne. Nama madrasaa keessaa bahe jechuudha. Wayita gara biraa deemnu ammoo bakka musliimoonni lakkoofsaan hedduu ta'anitti dacwaan maallaqa argachuudhaaf jecha akka hojiitti tajaajila. Kun fiixee isa biraati. Maallaqa hedduu kafalchiisan. Kanaafuu ilaalcha walii faallaa lama qabna. Inshaa Allah tarii seenaan jireenya kiyyaa namoota daa'ii ta'uu barbaadaniif fakkeenya taha je'eetii yaada. Jalqaba irratti waan tokko isinitti haa himu. Tanaan isinirraa dhaaba. Dachii tanarratti maallaqa argachuudhaaf jecha daa'iin tahina. Akka hojiitti yoo qabatan rakkoon qabu mindaa fudhatuu ni dandeessan. Sababni isaa du'aa'iin akkaan beekamtuu taate. Tan hundi keenya Qur'aana keessaa fudhannee yeroo hedduu goonu takka ni jirti. Rabbanaa aatinaa fi dunyaa hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جت يا ربي الدنيا تنرت وان غارين وفخن آخرتيس وان غارين وفخن إبد عذاب الرانوتيس جتشورا مين من دعايتنا بين ركخيسا باسا ما شاء الله مي ورد دعايتنا بيتنا ركخيسا الخاصة Who knows this dua? Raise your hand. سرت الخاصة ما شاء الله everyone. ما شاء الله هندي خيسا بيتنا tun du'aa'ii akkaan beekamtuudha. Maashaa Allah warraas jiru keessaa namni haafizan tahin du'aa'iin tun suuraa al-Baqraa suuraa 2ffaa aayaa 201 irra tahuusaa namni natti himu jira. Isin bakka isaan beeytan waan ta'eef ani isinitti hima. Aayaa kanaan dura waan ibsamee jiru namni beeku jira. Harka keessan ol kaasaa. Du'aa'ii tana dursee aayaa jiru irratti waan rabbiin dubbate namni beeytan harka keessan ol kaasaa. Anyone who's not a hafiz of Quran, mee namni haafizul Qur'aan hin tahin
khawwaan rabbiin aayaa du'aayii tana dursee dhufe irratti dubbate beeytan harka keessan ol kaasaa. Rabbi suuraa Al-Baqraa suuraa lammaffaa aayaa 200 irratti akkana jedhe. Gariin namaa hoggaa rabbi kadhatu. Yaa rabbii kiyya qooda kiyya addunyumarratti naaf godhi jee kadhata. Namni sun aakiratti qoodan qabu. Aayaa kanatti aansee rabbiin mu'mintoonni warra rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa cadaaban naar ja'anii kadhatantu jiraa je'ee nu barsiise. Yaa rabbi qananii addunyaa nuuf kanni aakirattiis jannata nuuf kanni cazaaba ibiddaarraa najaa nu baase. Hayyuun tokko du'aa'ii tana keessatti rabbii waa'ee duniyaa yoo kadhattan tokko sadaffaa qofa kadhatuu qabdan je'ee nu barsiisaa jira je'ee dubbate. Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan. Yaa rabbi duniyaa tanatti qananii nuuf kanni kun tokko sadaffaa duraati. Aakirattiis jannata nuuf kanni kun ammoo tokko sadaffaa lammadaati. Tokko sadaffaan xumuraa ammoo ibidda cazaabarraa najaa nu baase kan je'u ta'a. Kanaafuu tokko sadaffaan duniyaa tanaaf tokko sadaffaan lammadaa ammoo jireenya itti aanu irratti waan gaarii akka nuuf kannuuf kadhanna. Tokko sadaffaan xumuraa ammoo ibidda cazaabarraa nutiisi ja'anii xiqqeenya waaraa sanirraa maganfatuu ta'a. Kanaafuu harka sadi keessaa lama aakhiraaf godhama. Tokko sadaffaa ammoo duniyaa tanaaf goona. Du'aa'ii akkaan filatamtuu rabbi qur'aana keessatti nu barsiise tanaan tokko sadaffaa qananii duniyaa tanaa ittiin kadhatta. Lama sadaffaan ammoo aakhiraadhaaf. Suuratul Huud keessatti rabbi warroota qananii duniyaa kadhataniif waan duniyaan qabdu ni kenninaaf garuu aakiratti humaan qaban jedhe. Warroota aakiraa kadhataniif ammoo rabbi aakiraallee kennee fi duniyaa tanattiis isaan qananiisaa jedhe. That all those who ask for this dunya, we give you the dunya but not akhirah. But those who ask for akhirah, Allah gives you akhirah as well as this world.